Akkam nagaa jirtu hordoftoonni chaanaala Abdii Koomedii baga nagaan jiraattan. Akkam hadhaan tanaa oduu ajaa'ibaa oduu haaraa isin harkaa qaba. Oduun haaroon maal jechuun keessan oduu gammachiisaadha. Saudi Arabiyaa Jidda keessan jiraadha. Baay'ee natti tolee jira. Yeroo dheeraaf mana hidhamee jira jechuudha. Yeroo dheeraaf gabboo baay'ee tokko nu rakkisee ture. Sodaataa dhokataa giddiidhaan suuqa garii dhaqnee waa bitaa dachaan. Amma akka feenetti olii gad deemuun nu eeyyamamee jira jechuudha. Bakka feene dhaquun nu eeyyamamee jira jechuudha. Waa baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Hojiillee deemuu dandeenya jechuudha. Amma sa'aatii guyyaa 3 booda sa'a 24 banamuu deemaa jira. Amma sa'aatii kana wanni hundinuu banamee jira laa. Saudi Arabiyaa Jiddaan Makkallee ammaa banamaa wanni hunduu banamaa jira. Suuta wanni hunduu gadhiifamuu deemaa jira. Maxaamni cufamee bakka waa bitan nu dhabnee raqaalaa manatti waa dalagataa ture. Amma maxaamni banamee jira. Manni nyaataa banamee jira. Akka feene seennee bitachuu dandeenya. Daayinoo gugurdaa suuqa garagaraa seennee waan feene bitachuu dandeenya. Waan barbaanne bitachuu dandeenya jechuudha. Suuqa uffata akka barbaanne bitachuu dandeenya. Makiinaa gartee nama Oromoo nama beekanii bilbiltanii dhaabbattanii bakka feetan dhaquu dandeettanii taaksisanii miti taaksiin garii dhaabbattee jirti. Ufuutee olii gadi nama geessitii bakka yaadde. Amma alaa kulli haali wanni baay'een akka jiruun banamee jira jechuudha. Isin galee wanni baay'een banamee jira. Suuqni baay'een banamee jira. Shortaan takka bicha olii gadi deemtu malee waan takka nama gootee akka barbaade. Amma nu magaalaa keessa deemee Jidda keessa deemee kun viidiyoo garagaraa isinii waraabee ittiin dhufee jechuudha. Warri ijaazaa maatii ofii hawwee maatii ofii yaadee jedhes wal arguu danda'a. Ijaazaa dhuftee deemuu dandeetti. Waan akkanaati akka waan akkanaa harkaa qabna. Bagaa gammadanii warra Saudi Arabiyaa keessa jirtan inshaallah koronaan hin badaa. Uummanni koronaa irra wanni nama fixaa jiru ekonomiidha jedhanii waan kana hojjetanii koronaa caala ekonomii daakamuu waan jiruuf namni akka dalagaa gara gayyaa namni akka hojjetee nyaatu eeyyamanii jiran jechuudha. Kunoo viidiyoo irratti akka agartan hojii deema namni kun marti ilaalaa. Namni kun marti hojii deema halkan deemaa ture. Akka feenetti dalagnaa jechuudha. Kanaafuu baga gammadanii baga gammannee isin jedhu qaqqaxileetti ilmaan Oromoo oduma tana naa dhagefadhaa jechuuf. Warri duraan gar dhaquuf uffata taatee waan garagaraa bitachuuf dibata mataa bitachuuf waan garagaraa bitachuuf mana okkaawamtanii affanamtanii taa'aa jirtan gabbayaa deddeemaa bakka feetan dhaqaa. Akkasi Saudi Arabiyaa waan akkanaa hojjettee jirti. Wanni hunduu banamee jira. Viidiyoon isin garsiisu jira. Ragaa qabatamaa keessa deemee isin waraabee jira. Viidiyoo kana ilaalanii wajjin tura isin jedha. Galatoomaa horaa bulaa waan nu dhaggeeffattaniif bakka feetan dheeytanii waan barbaadan waan silaa bitachuu barbaadan gabbaatanii bitachuu dandeettanii isin jaalladhaa. Chaanaala kee kan subscribe share like godhan wajjin tura isin jedha. Ana Abdii Koomedii akkasii wajjin jira.